Eenyu isin jedhan? Adam Muhammad. Eessaa dhutte? Mardinu. Maa hojii dhutte? Batak hojii hin qabanne meeshaalee miti. Maa dhutte jiddoola? Iddoon ammoo gandarraa dirqamaan duraanii kan itti gattee keessa dinaa hidhan Lolu uttemi? Allo leenjii lolaallee qabu garuu gandarraa na fuudhanii. Lola kana meeqaan bobbaatan? Lola moo namni gandarraa. Nam tokko haraan ganna ta'u dhufin abbo. Achi goranar. Lola kana meeqaan bobbaatan? Lola moo nama gandarraa. Jechuun nyaata bobbaatanii meeqadha? Nama jaatama. Nama jaatama. Nama jaatamaan bobbaatan. Nama meeqadha battalatan kadira garte? Nama jena garee yaani kophaa kiyyaa namni hundi nama sadii waliin jira. Qawwee maan qabda? Mooshiiniyaa. Sheenaa qabda? Mooshiiniyaallee kiyyaa miti. Nama abbaa xiqqaa kiyyaa nakkinnatee nama guddaa. Ati naa deemnaa jee dirqama gandarraa dhufee qawwee hoon bobbaanee mootummaa tiisaadha. Ayee. Ani qawwee mataa kiyyaallee hin qabu. Milishaallee miti abbaa xiqqaan kiyyaa nama guddaallee. Bakka kiyya bu'inaa deemnaa jee. Bakka kiyya bu'inaa deemnaa jee. Hin deemne deegdee bu'ee. Erga deegdee bu'ee. Bilchaabbisaa nama guddaa miti ati? Gandarraa nama kudhan barbaadanii. Nama kudhanii ganda keenyallee nama kudhanii aanaa. Isa lamaan atas? Aanaa hin jedhan. Aanaa eega dhufne. Guyyaan walgahii ganda keenyarratti nu waaman guyyaa. Ibsa nu waamanii. Ibsa gandarratti. Maanatan bilisa maanatan? Achi ta'ee fi awuraan afattara asiisaa loluu jiranii miti? Ibsa itti qubullee. Itti qubullee talaa harbii ganama dhufaan. Harka lolu. Nama jaatamaa dhufte nama. Waraana kallattii meeqa baheeram? Nama kudhan qofa. Jechuun nama jaatamaa nama lola kana keessa jiru nama meeqa? Nama jaatama. Kun addaa nama meeqa? Kun addaan akka nama jaatamaa sun nama uummata qofa. Isa nu mobbeen. Isaan eega nu mobbeen nama jaatamaa milishaa waan humna addaa leeni hambisiitii bobbaatedha. Laga asii jala. Isaan milishaa jallaa moo humna addaa waliin jirtan? Humna addaa erga laga hawaxaa. Hawaxaa erga ol baane akkanurraa gortee garsiin gortee beeknuun asumaan karaa qaban. Isaan nuun deema. Asiin karaa qaban kan ofirraa magaalaa yaanu. Ilaa namaa jedhanii battala qabadha nuun jedhan. Nama sadii karaa tokko cabe. Nama sadii karaa tokko cabaanee bakka marii ofitti harka kenna dhisan. Harka kenna toosii qaban. Harka kenna dhiqaa weela kaa harka ba. Dirqama duraan kana oofu diina taajullee takkaa waan angoon bilisummaa Oromoo. Jalqaballee gaafa mootummaa addi bilisummaa Oromoo akka ijoollee Oromoo taate beekumaa naatan man diidina. Maan beelan jee sadii dhame addi bilisummaa Oromoo jecha ji'a sadii dhame. Yeroo na qabarree fullee akkas jedhe kun hojaalee na qabde. Amma waraanni si qabee maa wayyaare? Waraanni na qabee kana qabee ilma Oromooti Oromoof qabsaa'uun beekaa Oromoo narraa takka. Wallaala yoo itti galillee dirqama yoo itti galillee waan jaallan keenya goone ta'a. Nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromooti qabsoo goona rakkoo uummata Oromooti cunqursaaf dhiibbaa uummata Oromooti nama qabsoo godhu. Isin kana doobeettanu yaatanii nu haatanii jechuudha. Dhiiga fi nyaata ta'etanii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo barbaaduun warroota gadafanii milishaa gadafanii maal naamtaa qaba? Milishaa gadafanii kan dhaamu moo? Nuyi illee warri barbaadulleen Oromoo. Nu warri amma isin barbaada jiru kan hidhatee bobba'u. Humna addaa ta'ee warra milishaa ta'ee Oromoo. Isinillee warra Oromoo qabsaa jaalawwan adda bilisummaa ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo Laggasaa Waaqirraa qabdu Waaqoo guutuurraa ka'e Oromoof qabsaa ilmaanuma si jecha. Nu garuu wallaalaan itti gallullee an akka kiyya guyyaa tokko leenjii hin jiru. Guyyaa tokkochi leenjii mootummaa hin qabu kan dhuunfallee guyyaa tokkochi filaashiin waa dhahee hin beeku. Dhugaa isinitti malee. Waan dhaamtuuf gabaasii dubbadhu. Wanni an dhaamu fi warri amma isin barbaadaa jiru kun ilma Oromoo taachuu isin beeka. Waan isin beekuu qabdan hayyoo fudhe haa duuti. Garuu ilma Oromootiin dhuugiyyaa fi yoo du'ellee ani akka ilma Oromoo wallaalan deebee siyaasan na oofte harka ilma Oromoo kenna galchitee ilma Oromoo hin duufi hin gadda garuu waan jaalleewwan Oromoof qabsooftu raawwattu hin beeku malee an akka kiyya warra hafeef wannan dhaamu nu warri jaalleewwan adda bilisummaa Oromoo kasiin loluun jirtu diin Oromooti. Garuu siyaasan gara feetee nama gurgurtii gara feetee nama fitti warra amma isin kaasaa jiru diin Oromooti.
hawan nan dhaam Hello. ilmu oromoo taachuun an erga akka kan qabamanii illee beekan erga qabame ammoo ilmu oromoo harkatti uukiyyaa ilmu oromoo harkan nadu uukiyyaa itti gatte garuu ammaa fi eegar ilmu oromoo eega seene waan warra narra hafeen lubbuu keessanii hin taphatinaa lubbuu keessanii hin taphatinaa ilmu oromootiin jedhee warri karaa siyaasatiin ilmu oromootiin jedhee isin duulu jiru karaa siyaasatiin ta'e karaa leenjiitiin ta'e warri barnoota isin jecha baratee yookaan diinuma oromootiin jecha barateeyyuu amma isin dhukaasu jiru kun gara siyaasaa isaaniitiin itti adeemanii warra dandeettii isaanii itti adeeman malee warra wallaalan kabee kulleen akka ittiin galle kabbeelilleen akka ittiin galledhaan as gabaabina waan danda'amu gas garuu.